Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa injifannoon goolabdanii olka'iinsa biyyaaf boqonnaa haaraa waan saaqxaniif galatoomaa. Ijaarsi Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa Pirojektii seena qabeessa irree Uummataa xiiqiif gamtaa'eefi tumsa lukkuu hanga lubbuutti kaffalameen ilaalcha hin danda'amuu dhiigee ashaaraa dhaloota haaraa galmaa'edha. Injifannichi seenaa fi seeneffama gootummaa gurraachotaa irra deebiin coba dafqaa fi coba dhiigan galmee seenaa shira kamiinuu dukkaneeffamuu fi haqamuu hin dandeenye adawaa lammaffaa ta'uun kan barreeffamedha. Pirojektichi qormaata keessoo fi Idil-Addunyaa xaxamiinsa hamaa qabu hooggansa tarsiima'aa Loorenii nagaa addunyaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad kennanii fi aarsaa qaalii uummanni keenya itti fufinsaan kaffalaniin boqonnaa seenessa dulloomaa siyaasa bishaan gaanfa Afrikaa guutummaatti jijjiireera. Kanaafis uummanni fi hooggansi keenya injifachuutti boonneerra. Sammuun injifannoo raajii kana galmeesse aarsan jaalalaa fi kabaja biyyaaf kaffalame faajjii birmadummaa fi bilisummaa ta'ee yeroo hunda olka'ee leellifamaa fi yaadatamaa jiraata. Baga gurmoofne, baga duullee duulchifne, baga injifanne kabajamtoota uummata keenya galatoomaa ulfaadhaa. Hiriirri guddichi guutummaa Oromiyaa kaabaa kibba ba'aa hanga lixaatti har'a gaggeeffame kun diinaafis firaafis ergaa murteessaa dabarseera. Diinonni dhaabbataan guddina Itoophiyaa hin jaalanne olka'iinsa Itoophiyaa arguus dhaga'uus hin barbaanne dambalii uummataa guddaa kanaan qalbiin cabeera. Uummanni keenya garaagarummaa ilaalchaa lagaa fi kutaan osoo hin qoodamin irree gamtummaa isaa ammas irra deebiin nuuf mirkaneesseef mootummaan naannoo Oromiyaa kabajaa fi ulfina olaanaa kan qabu ta'uu irra deebiin isiniif mirkaneessuun barbaada. Boqonnaan keessa jirru gama hundaan haaraadha. Gubaa irratti rivaanii kunnee olka'iinsa biyya keenya jalqabsiifnerra. Jalqabbii olka'iinsa biyyaa labsame hordofee pirojektoonni gurguddoon hooggansa keenya kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad gubaa irratti labsan duula hiyyummaa irratti eegalleen injifannoo olaanaa kan nu gonfachiisu gaanfa Afrikaatti dorgomtummaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaatti kan ceesisudha. Dhaloonni kun humna abjuun kan guutame hooggansa tarsiima'aan kan masakame aarsaa qaalii kaffaluun jecha gochaan kan dhugoomsaa jirudha. Kabajamtoota uummattoota naannoo keenyaa kaayyoon keenya Oromiyaa ijaaruu Itoophiyaa utubuu fi gaanfa Afrikaa tasgabbeessuudha. Ergama kanaaf cimnee halkanii fi guyyaa imaanaa uummataa qabanne ciccinee harka wal qabannee hojjechuun barbaachisaadha. Abbayyaan misooma biyyaa finiinsuu eegaleera. Didaa leenjisee misoomatti kan deebise harki gamtaa uummata keenyaa har'as bifa haaraan olka'iinsa Itoophiyaa itti fufsiisuun biyya fakkeenya badhaadhina Afrikaa taate ijaaruuf sagalee tokkoon waadaa isaa yommuu haaressu akka mootummaatti ergama qabanneef aarsaa barbaachisu kaffaluun fuula duratti akka tarkaanfachiifnuuf abdii nutti hortaniittu. Isiniin boonneerra karoora qabanne xiiqiin milkeessinee amaanaa nutti laattan osoo hin sharafin galmaan geenyee kan isin gammachiifnu ta'uu isiniif mirkaneessuun barbaada. Xumura irratti boqonnaa haaraa eegalleen ajandaan biyyaalessaa guddichi mootummaan keenya qabatee jiru dhimma ulaa galaanaati. Ulaa galaanaa shiraan dhabne seeraan deebisuun biyya guddoo ulfina maluuf gonfachiisuuf kan hojjennu ta'a. Horaa bulaa deebanaa Oromiyaa ni ijaarra, Itoophiyaa ni tumna, gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina. Waaqayyos nu gargaara. Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fulbaana bara 2018.